Aye, galatoomaa aye. Ahmad Abdii warra mudiira keenya gubbaarraa akkam jirtu nagaa keessa. Jira abbaa. Lakkaan Yesuusitti nana mana garuu warri shaadaa kana itti namanu malee. Ka warra shaadaa kanatti namanu. Ati Yesuusitti namantaa? Ka warra shaadaa kanatti namanu jedhee. No, Yesuusitti namanu. Yesuusitti namantaa? Kan kiyyatte. Jedhe rakkoo qabutti namantaan jedhe malee waan biraan jenne. Ayyee. Wanti jedhe dhugaadha? Hundi isaa dhugaadha. Ayyee. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin erge beekuun jireenya bara baraadha jedhe. Hunda isaatti namana jedhee bara. Isa kanan jettaa? Dogongorri yoo keessa jiraate itti namana dogongorri hin jiru malee. Ayyee. Alaatiin jedhe dhageessettaa? Waaqayyo isa tokkicha isa Yesuus Kiristoosiin erge. Gaafii gaafachuudhaaf hin dhufe. Gaafii gaafachuun hin danda'amu. Haya. Akkasitti marii goonan gara mariitti hin deebi'a. Gaafii hin danda'amu. Ayyee tole. Xalahaa. Baradhu maayikii. Si wajjin hin barbaade. Xalahaa miti ijoolleen kun. Deebisna. Kanaaf tokkuma rakkoon qabu. Ayyee quraana irraa barbaada. Garuu gaafiin kiyya gara sanatti odoon galiin dura rabbiin ati itti amantu kun sumaan si qeebaleera Ahmad. Rabbiin ati itti amantu kun suma afaan kee waliin si. Azaan afaan Oromoon naa jedhe ayyee. Gaafii deebii dhabe waan ta'eef namoota hedduu gaafadhe afaan Arabaan qofa malee hin danda'amu waan jedhe. Galatoon ulfaadha. Azaana jechuun hiika isaa barteettaatti dura azaana jechuudha. Waamicha jechuudha. Waamicha jechuudha sun gabaabsumatti. Baay'ee isaan jiru. Ayyee. Yoon afaan Oromoo fakkeenyaaf Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbiin guddaadha. Allah guddaadha jechuudha. Jechaan akkuma fakkeenyaaf masgiidatti azaannamu sanatti logoda keenyaan afaan Oromootiin saba rakkoon qabu siin deebisa dhaggeeffadhu. Tole. Hin godhama. Jalqabatti danda'ama moo hin danda'amudha jalqaba. Yoo hin danda'ama ta'e itti naafufta. Afaan Oromoon azaanu hin danda'amu. Okay, kanaafi afaan Oromootiin wazaanuu waan hin danda'amnee fi afaan Oromootiin waamicha gochuu jechuudha. Ayyee waamicha gochuudhani waamichi azaana qofa. An fakkeenya azaanan si gaafadhe malee ana kan biraas hin gaafanne ba. Tole. Azaan laal baay'ee jira kan si gaafadhu garuu san keessaa tokko qofa azaana qofa si gaafa. Dhaggeeffadhu. Waamichi afaan Oromoo azaana na gaafatisaa? Ayyee. Azaanni kan inni godhamu afaan Arabiffa qofaani. Siigalee ajaja akka itti Nabi Muhammad barsiisantu akka kanaadha. Azaana kana yeroo jalqabaaf kan azaana yeroo jalqabaaf kan azaane kunis barbaachisaa Bilaal bin Rabaa. No, anuun hin beeka dhiisi Bilaalimi. Bilaali saba magaala kana miti saba keenya kana. Nama gurraacha. Afaan kamiin
jalqaba azaanee Bilaal. Akkatti rasuulli barsiisan Allahu akbar jechuun afaan maaliidha? Afaan Oromoodha moo? Jechaan jalqaba rasuulli barsiisanii azaane moo? Azaana kana jalqaba kan azaane Bilaal. Bilaal tazaan. Ana zaane Bilaal. Garuu rasuultu barsiiseeti akka azaanu godhe moo? Bilaal of masaa azaaneedha. Azaan irratti bu'eedha. Oyna dhaggeeffadhu. Wanti rasuulli hin barsiisin akkamitti Bilaal godha abbaa? Okay, kanaafuyyuu afaan Arabaan jalqaba azaannamee jechaadha. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Tole, walii gallaa. Ayyee. Bakka kanatti silati waa dubni afaanii Arabeeffaatiin afaan Arabiitiin akka rasuulli barsiisan sanatti salawaatu rabbi wasalaamu alayhi azaanamuunsaa afaan Oromootiin afaan Oromoo kanaan ergaanii lallabni hin ta'u ergaanii hin dabarree waan jedhudha kan itti irraa fudhatte jechuudha. Afaan fedhe naa ta'u biyya barbaade fakkeenyaatama biyyaatti jirtu. Qoy. Yesuusoo afaan Oromoon hin barsiisne akkamitti wangeelatti amanteeti? Okay, sanniisnee gara Yesuusitti deebina jechuudha. Isa kana deebisi. Nama fakkeenyaa fi Yesuus afaan Oromoo dubbateera? Hin dubbanne. Maaf itti amantareeti? Na hiikameera. Amma fakkeenyaaf inni kitaabni afaan Oromootiin barraa'ee qophaa'ee nu bira geera afaan keenyatti. Ishi quraan afaan Oromootti ni qabne? Googilii deengaddee keessa gara sanatti yoo deebine kan mormii nu kaasa beektee. Qoy gara sanatti hin deemnu qoy. Gareeshaadha warra koo qabu deema. Ayyee kuni maalidha? Maayikii irraa banaa moo ofiis isaa cufate? Miyuutiin keessatti dubbachuutti jira miyuutiin irra qaba. Kuni na bira irra jira. Qabattee biyya abbaa maal taate? Laa ofiin qaba. Dhagaa jirta abbaa? Ahmad inni kuni na bira iyyuu hin jira nan qaba kanaan. Okay, googilii irra jira. Hiikamne hin jenneeti. Googiliitii hin jenne. Hiikame dhiyeenya kana hiikame. Kana kan hiikame dhiyeenya kana googiliitu hiike. Hiikamti kunirree bakka afaan Arabaatti walla hedduu jira. Inni kun nuti si bira jiru kun. Dhaggeeffadhu. Qoy. Haa tokko walii galla. Googiliin jechuudha. Abbaan appilikeeshinii googilii erga googilii baasee ammam ta'a waggaa meeqa? Wayyaa rabbi. Gaafii kiyya dhiistee maal gocha amma takka quraana keessa galtee maal jette? Ani loqooda qofa si gaafadde laala. No. Sorry. Balleessirree ta'e. Gaafii koo deebis. No. Googiliin erga hojiirra oole waggaa meeqadha? Beektaa? Waggaa meeqa googilii erga hojiirra oole? Okay. Himuun dirqamadha? Natti baruu quraana afaan Oromootti hiike Sheek Muhammad Rashaad Abdullee jedhamu. Yoo xiqqaatarra naannoo waggaa erga quraana kana hiikanii waggaa 40 ta'a. 40moota keessa seeneera. Waggaa 40 kana googilii beektaati. Erga quraan kun hiikame waggaa 40 guute? Afaan Oromootti erga hiikameensi jedha afaan Oromootti. Isuma. Erga quraan kun afaan Oromootti hiikate waggaa 40 guute? Afaan Oromootti hiikamee erga barraa'e kitaaba. Nama Muhammad Rashaad Abdullee jedhamu barreesse. Kanaafiyyuu Ahmad waggaa 40 guute jechuu jirta bar. Dhaggeeffadhu namni afaan Oromootti hiikensi jedhaa jiran malee
waan inni dubbate kanaaf ayye ustaz disi talia ta anifati yeroo biraa sofna disi Muhammad waan gabaabumatti waan dubbate kanarratti hoggota akka deebisaa gabaabduu akkasiif kan hoggota akkam wanti niin jechuu barbaade. Anamma waa'ee lokodaa qofaan barbaada waan biraa miti yoo dhuguma rabbiin sinitti amantan kuni lokoda kana beekee maaliif afaan arabaan qofa fakkeenyaaf amma nagauma waaqayyo irree wal gaafachuudha faranjoonnis afaan isaanii qabanii nutis afaan keenya qabnaa araboonni afaan isaanii qabanii biyyoota addaa biyya addunyaa kanarra lokoda garaagaraatu jira rabbiin afaan isaaniitiin isaan hin beeku maaf dirqama afaan arabaa kana qofa ta'e rabbiin inni hundaa danda'a jedhamu kun. Siifin maalagee badda dura jalqaba irratti. Isti Ahmad haa dubbatu dhiisime. Anaan sii deebisa. Egaa kana jeektee na buusteemi. Tokko dubbadhu talaa. Anaan sii deebisa kenni siin jee jalqaba irratti wanni inni isin jedhamu seenaas macaafas kitaabotaas kitaabni Oromootiin barreessuu fi qubeen afaan Oromoo ta'ammatti hin barreessinu tun hin dhufin dura Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee qubee isaan immaa imaanaa sinitti kennaniiti imaanaa isaanii dabsisan malee isaan sirrii. Loko darraa Ahmad Quraan irraa dubbachuun barbaanne loko darraa. Dhaggeeffadhu akkasi cal jee dhaggeeffadhu meeqisee namni deebisaa isinii kan yoo wacaaf yaa ta'u wacaaf yaa na jaa deebisaaf deemtanii. Wacaaf godhuun taane miyuutiin irratti hin godhina rabbi jira. Ishee dhugumaan gaafii sitti gaafatta jennaan dhaggeeffadhu gaafii sitti gaafatte naan Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee qubee mataa isaatiin gaafa qubee mataa isaatiin barreessu sanii. Qubee mataa isaa hundeessuun qubee mataa isaatti jijjiiree Quraana afaan Oromootti jijjiiree jira. Sun akka seenaatti qabatu afaan ittiin inni yeroo san ittiin dubbachuu danda'uu fi uummata yeroo san jiru ittiin lallabuu danda'uun afaan saniin isaan erga. Kanaaf rabbiin Quraana boqonnaa suuraa Yuusuf boqonnaa lakkoofsa 3 yaa inni wanti Quraana kana Arabiffa goonee sirratti buusnee fi afaan Arabiffaatiin sirratti buufnee fi ilma namaa hundaafuu ifa akka ta'uuf jecha ilma namaa hundaaf ifa akka ta'uuf jecha Quraana afaan Arabiffaa goonee sirratti buufnee jee Nabi Muhammaditti dubbatee jira. Isa kan akkasi qabadhu afaan Arabiffaa akkamitti ilma namaa hundaaf ifa ta'a jennaani afaan addunyaa kanarra jiranirraa afaan hin liqeeffamne boqota biraarraa hin liqeeffanne afaan waan takka ibsuudhaaf jecha 10 jecha 20 jecha 100 ol ka garagaraa bakka takkaan deebine waan san ibsuu dandeessu jechuudha kan nama hundaafuu addaan bahuu danda'u afaan Arabiffaa. Inni sadaffaani islaamummaanu amantiin islaamaatii fi quraanni isaan qabanii fi wanni isaan ittiin bulan hadiisni isaaniitu amantii dhugaa ta'uu quraanni dhugumaan jecha rabbii ta'uu kan agarsiisu waan ergamaa rabbii irratti rabbiin buuse afaan inni ittiin buusee fi akkaataa rabbiin ittiin isatti buusee fi akkaataa rabbiin itti ajajerraa jijjiiramuu dhabuudhaan osoo namayyuu loqoda afaan isaatti jijjiiree wal dhabuun ta'in afaan tokkoon jecha tokkoon akka ergamaa rabbii irra bu'etti dhageeffadha. Akka ergamaa rabbii irra bu'etti waggaa 1446 itti fayyadamaa jirra. Ganaallee hanga guyyaa qiyaamaatti illee ilmi namaa kanumaan fayyadama. Kunis kan inni irratti si qajeelchu islaamni himu akhul muslim jee dubbate sanii muslimni addunyaa tanarra jiru kan amma jirus kan ganaa dhufus hanga guyyaa qiyaamaatti afaan inni quraana ittiin baratu arabiffuma rabbiin jalqaba Nabi Muhammad irratti buuse taakka. Azaannis afaanuma kanaani salaamtaalleen kanumaani. Ani ammoo osoon salaamtaa tan afaan kiyyatti jijjiirradhee nagayaan Allahadhaa siif haa ta'u siin jee muslima faranjii tokko bira dhaqee
nagaan Allah siif haa ta'u jee sahun mal naan jaa jee natti aaruu danda'a. Garuu an amma amantiin tiyya Islaam salaamtaa yeroo nama gaafadhu Islaama afaan Oromoo beekutee afaan Amaaraa beekutee assalaamu alaikum jeetiin gaafadha. Islaama afaan faranjii bira gizee afaan faranjii malee hin beekne bira gizeen dhaqees assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gizeen jeen wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jeen na deebis. An musliima ta'uu kiyyaas waan kanaan nani beeka. Garuu afaan Oromootiin nagaan si haa ta'u yoo jeen na tumuu danda'a, na reebuu danda'a, na arrabsite jee sii galee tokkummaa Islaamaa mul'isa inni kun. Inni biraa immoo Rabbiin afaan keetiin sirraa qeeboluu si dubbatee jira ka jette Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 49 qabad suuraa Hujuraat boqonnaa 49 lakkoofsa 19 irratti nuti dhiiraa fi dubartii irraa inni isin uume. Eegasii gosa gosa ganda ganda wanda maal jettaniin saba saba godheetiin isin uumee je. Waa akkana godhee isin uumuun kiyya kunis maali nuun jee isin an Oromoo ta'uudhaaf abaluun Oromoodha jee akkaan beekuufi malee afaan Oromootu afaan Arabaa caala yookaan Oromootu Arabummaa caala yookaan Oromummaatu Amaarummaa caala Oromummaatu Faranjummaa caala akkaan je'uufi miti. Abaluun kun Oromoodhaanis Oromoodha jee akkaan aniif beekuufi qofa malee abaluutu abaluu caalaafi miti. Kan irra caalu ammoo nama sodaa Rabbii qofa qabuudha jee Rabbiin dubbatee jira. Isin keessaa kan na sodaatudha. Ati Oromoo taatee Rabbiin hin sodaattu taanaan Amaara Rabbiin sodaatu si caala. Ati Amaara taatee Rabbiin hin sodaattu taanaan Faranjii Rabbiin sodaatu si caala. Ati Oromoo taatee Rabbiin hin sodaattu taanaan Araba Rabbiin sodaatutu si caala. Saniif jecha nuti Gaafiin kiyya waan biraa horsiisummaatti kut. Dhageeffadhu dura siif hin hima. Saniif jecha nuti uummanni Niyootiin irratti qabina Ahmad wajjin dubbachuu kanaaf hin barbaade laala. Ishii dhageeffadhu qaba. Gaafin hangafa dhiisee waan biraa isaa namichi. Obboleessa yoo deebisaan barbaadu wacaan barbaadaa jette malee deebisaa dhageeffadhu. Saniif ani ilaali biyya abbaa kaniin siin jee gaafii ati gaafatteef deebisaa kaniin kanne biyyi abbaa kunii deebisaa tiyya sanarraa haa fudhatu. Yookaan ammoo deebisaanii nan deebisaa jiru tuni biyya abbaatii fi deebisaa haa taatu osoo hin taane gaafiin ati gaafatte tun nama 1,500 irra gaafatte waan ta'eef nama kana hunda mataa keessa seentee jirti. Deebisaan tiyya tuni siif deebisaa ta'uu baattu nama 1,500 kaasala jiru kana keessa nama 2-3 yoo deebisaa gaarii taate anaaf bareeda. Sanabaarree gaafii kiyya ana nagee keessatti isaan barsiisi qaama rakkoo qaba. Dirqama siif deebisaa ta'uun barbaadu. Sii galee? Maaliif beekte gaaficha kan gaafate ana xaliyaa dhiifama afaanis guutuu kooti. Gaaficha kan gaafate ana miti. Gaafin an gaafadde kana gabaabsitee lakki akkasi amma reefu amma dilaal hin danda'amu naan jireera. Garuu otoo hin jaallatin gara mina geessisee bakka nan gaafachuu barbaanne gara hiika Quraanii nageessi. Maal yoo eeggatte ibsa laattaatis rakkoon qabuuti. Ibsa laachuuf dalagaan qabaa daqiiqaa gaafii. Dalagaa qabda yoo ta'e immoo gastiirra baay'ee tureera waan ta'eef kanaaf hin yaadu. Deemi bakka rakkoon qabu yoo dalagaa qabda ta'e. Yeroo tokko dhiifama. Ammasiif hin deebine ishee. Hin deebine. Assalamu alaikum. Agasila jallisee ture. Rabbiin Ahmad yookiin Abdii Musa. Mana godhaati Dr. Ustaz. La ilaha illallah. Me yeroo takka. Namoonni jinaasa nam tokko naa kenna. Neenni haasoftaan abboodatti naa dubbatu. Deebisanii fi jiranii. Biyya abbaa ati waaqayyoon hin kadhattamoo hin kadhattu. Gaafii kiyya naa deebisi gabaabsumatti dafeessii deebisan. Kiyya qofa naa deebisaati gabaabseen sinii Rakkoo qabu eeyyu ati. Waaqayyoon kiyya sanuu loqoduma kiyyaa waaqayyoon kiyya nan kadhadha maafan hin kadhadhu. Thank you in kadhatta. Afaan kamiin kadhatta? Afaan Oromootiini? Afaanuma inni na dhaga'uu danda'u afaan kiyya kan inni keessatti irraa na uume.
saba irraa na uume. Ayyee afaan Kanaadhaaf abbaan koo na afaan barsiise. keetiin afaan Oromootiin kadhadhu. Ayyee afaan Oromootiin kadhadhu jedhee eenyutu si eeyyame kadhachuu jirta. Rabbumaatu achirraa na uume loqoda kana keessa saba kana keessa na uume. Isumaan na uume. Si uumuu isaa nuyis akkanuma nu uume dhaggeeffadhu. Sin araba irraa sin uumne waan uumamaa si gaafachaa jiru. Yeroo takka afaan Oromootiin akka kadhattu Waaqayyo abbaa si eeyyame moo Yesuustu si eeyyame moo macaafota afaan Oromootiin kadhadhu jedhee si eeyyame deebisi. No, macaafota kadhachuutti macaafota kadhadhee sin beeku macaafota hin kadhadhu. Ani hin kadhadhu Waaqayyoodhaan. Kanaaf amma gaafii ati na gaafachuu barbaadde gaafii afaanitti moo gaafii macaafa qulqulluuti? Yeroo takka. Eeywa macaafa qulqulluurraa afaan Oromootiin afaan keetiin akka kadhattu sii kennamu isa raganaa kenna. Please walii galla. Abdii sii miti abdii Muusati. Abdii Muusa walii galla. An kan na gaafachuu jirtu ani gaafachuu kanan jiru Rabbiin isinitti amantan kun afaan keessanumaa fi eenyummaa keessa wajjin sin qeebaleera sinuma mataa keessan jedheen gaafadha. Ati immoo inni ati kadhattu kun Atuu si qeebaleeraa jedhee si gaafadhe. Amma sun si deebi'ee jira. Abbaa biyya abbaa Rabbiin atitti waaqessitu kadhattu afaan kee Waaqayyo siif hin eeyyamne yoo Waaqayyo afaan Oromootiin kadhachuu siif eeyyamee jiraate naa kenni ragaa siin jedhe yalla. Dabalata. Fakkeenyaaf biyya abbaa Protestaantiidha jedhee nama amantiin kee hordoftu amantaa hordoftu. maali Protestaantii? Jechoota Ibraayistii. Protestaantiin maali qoy dura. Qoy ka gaaffii kee wal harkaa fuutanii jirtani ani Ahmad qofaan barbaade nama afur taatanii. Kana caalaan dubbadhu dhiifama abbaa biyya abbaa. Protestaantiin maali jalqaba isa baruu barbaada keessa turte waan ta'eef. Okay, inni gaaffii kan biraa inni mata duree kan biraa gaaffiin kee kun naan jettee bara maal maqaanatti moggaastere maqaan moggaastee bara. Ishi dhaggeeffadhu ishi yeroo hundaa jechoota Ibraayistii afaan kee keessaan buune gaafa nagaa nama gaafattu shaaloom gaafa waa kadhattu ameen gaafa galateeffattu haaleluuyaa jettee kadhattee hin beektu afaan kee keessaan bu'aa kun. Tan durri sintu maallaqa uummataa nyaachuudhaan akkas gochaa ture godhee sin beeku hin jedhu san. Abdii. Waan ati kun gochaa kee durattiiti. Halluu afaan Oromootti kan hin taane. Biyya na dhagaa jirta. Wayya Ahmad. Jaratti dabarsitee bara waan biraa na dubbisiisaa jirta bara Ahmad. Dabarsii jara kanatti. Kuni warra shawwadha malee warra akka keessanii miti. Ati amma beekadha laal kana dura sin beeka waan ta'eef. Na dhagaa jirta rakkoon qabu. Obbolaan kootu beeka na caala. Na dhagaa jirta abbaa koo. Ayyee itti fufi yaa. Dhagaa jirta. Itti fufi sin dhagaa. Amma fakkeenyaaf ati amma shaaloomii aleluuyaa jetteen kadhattaa see obboleessi keenya abdii. In jettaa jechoota kana fayyadamtaa si jedhe. Naa fakkeenyaaf ati wanni dubbattee jechuudhaan jedheen beeku waan akkasiitti in amantaa jettee jedheen beeku abbaa biyyaa. Siin jedhee barkunoo Ahmad namoonni yeroo jedhanii eeyyee fudhadha namootarra. Maaliif hiika isaa waan hin beekuuf. Hiika isaa waan beektuuf fudhatta. Ofii kiyyaa garuu loqonni kun kan koo waan hin taaneef ofii kiyyaatti fayyadamu baay'inaan. Galatoob. Aleluuyaa gaafa jette ittiin fayyadamne. Maal jechuudha aleluuyaa jechuun beektu isin iyyuu hiika isaa. Ati jetteetta moo hin jenne? Hin jenne. Ayyee. Ani aleluuyaa jecha jedhu fayyadameen beeku lafti dhiye kun naaf hin bariin. Jedhi ka. Gaafii kiyya dhiisteen gaafii kiyya abaarsa akka gootu. Ishi koy ammuma jedhu. Akka jedhi koy. Amma si jedhu jedhi maal jedhi jettisa. Kana qofa na dhaggeeffadhu. Kana qofa. Yesuus maal jedhe beektaa? Dhugaanii jedhe. Mana gaararraadha. Akka adaraa waaqa jiraata. Waa'ee Muhammad, waa'ee Nabiyyi Isa, waa'ee Yesuus dubbatina. Please. Anama waa'ee Yesuus akka dubbattu siin eeyyamu Muhammad. Maal Yesuus hin beektaati. Nde waan maaliif laal waa'ee Yesuusis waa'ee Nabii Muhammadis akka Yesuus hin beektaati. Akkamitti Yesuus hin beektaa? Maaliif isan hin kaasu sitti fakkaate? Yoon
san kaase Yesuusin diibeetii beektaas yookiin waliin marii keessa galla. Yesuusin beektaa Yesuusin. Ahmad Yesuusin waan hin beekuufan si wajjin ana. Yesuusin beektaa yookaan hin beeku jedhe. Beeka maaliif hin beeku? Beeknanuun sin jedhe. Ayyee dhaggeeffadhu. Beektaa miti Yesuusin. Amma maaliif gaafii kiyyarraa gara na deebitan Ahmad? Hin dabne ani situu karaa nutti siti damee nutti banaa jira malee ani itti banuu hin barbaanne. Eelaa na dhaggeeffadhu. Laakki ani mucaa dafan deebise kun gara keetti deebineerra dhiise isa waa'ee Shaaloomii fi waa'ee Nan Amaanu'eel. dubbadha daqiiqaa tokko naa laadha. Maaf sodaattati dubbii koo na dubbachiisi. Yesuus wangeela Maatewos keessatti. Eenyu Dhageesse? jedhe? Yesuusti jedhe wangeela Nama Maatewos waa'ee keessa. Yesuus waa'ee jecha Yesuus si gaafa. Na xumursiisi. Maalati? Wayyaa Rabbi. Biyya nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u.